بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كوني برنوتا كينيا كتاب توحيدات وقلنا باب ما جاء في الكهان وهي راقدو سان كيس دبتاك ليس كرات دام نجج وعن إمران بن حسين عمران حسين الراهديس نقبا فمي مرفوعا نبتي أكبسي فما هالتين أكيد النبي ربي لا عليه الصلاة والسلام ليس منا نرى هنتاني جد ليس منا نرى هنتاني من تضير نمني هودته نمني تفاؤل لالة فانا لالة أو تطير له نمني إساف هودته akkas jechuun namni raagu nurraa hin taane yookaan namni isaaf raagamu nurraa hin taane. Hoddannaan kun akkami? Namni hoddatu jechuudha. Taxayyuraan kuni namni hoddatu. Aw taxayyara lahu kan isaaf hoodamu jechuudha. Aw taxayyara lahu kan isaaf hoodamu. Amma man taxayyara namni hoddatu jechuuni tafaa'ula laallata. Waan dhagamuun ta'u waan argamuun ta'u jechuudha. Maaliif garii namaa fakkeenyaaf kun araboota duraan akkana tura. Umumallee jiraatu yeroo duraatiif jedhan sanumarraa namni tokko waggaa hojiitti seeni dhaqee hojii isaatti seeni barnootas ta'uu ilmiis ta'uu hojiis ta'uu maal jalqaba yeroo inni dhaqee seenu yookaahu wanni hin taane wahii isatti mul'ate. Kanaaf araba biratti baay'inaan ilaallatamu. Yeroo ammaa jedhan araboonni kun yoo fakkeenyaaf namni reettii tisu kuni hojjetaan tokko yeroo inni dhaqee jalqaba gaafa inni dhaqu ilmoo reettii duute jedhan achumaan namtichi sun lamu ofirraa ari'atte homaan jedhan isintu arge waan akkanaati. Gaafuma duraa arabni waan akkanaa qabdi jechuudha. Namni hoddateeti dhiisa hojii sana jechuudha. Kuni bakka miti jechuudha. Maaliif namni yeroo hojii wayiitti seenu rabbi irratti hirkatee hojii sanatti fufuu qaba jechuudha. Maaliif hojiin kun khayrii naa qabaa jechuu waan yaadduu fi itti cinqamuu qabda jechuudha. Hin hoddatin. Maaliif jalqaba duraa irratti fakkeenyaaf yoo sii tahuu dide nama meeqatu yeroo jalqabaa hojii jalqabatti milkaa'uu dhabee eegana lammaffaa keessa sadaffaa keessatti yeroo baay'ee yeroo itti deddeebi'u waffaqama jechuudha. Fakkeenyaaf imaamul kasaa'ii ka jedhamu wayii imaama nahwiiti. Nahwii kana yeroo baay'ee barachuudhaaf itti cinqame garuu rabbiin isa waffaqne. Gaaf tokko osuma deemu timira ta'u mixii wayii kan ija timiraa kana baattee jidaara manaa kana ol koruudhaaf cinqamte gadi buute. Yeroo hedduu itti deddeebitee ol korte jedhan. Akkasitti jidaara sana baate. Jennaan subhaanallah rabbiin qulqullaa jedhee mixicciin kunuu yeroo baay'ee itti deddeebitee cinqii kanaan ol baate najaa baate. Anillee osuma ilmi nahwii kana tahaabee najaa naman bahaa jedhee itti deddeebi'eetuun cinqamu biyya kuufaa jedhamu keessatti imaama warra nahwii ta'e. Kanaaf akkasi namni itti deddeebi'uudha malee yeroo tokkitti itti hoddateetuma deebi'uu hin qabu. Aw tutayyara lahu takkaahuu ka isaaf hoddatamu. Sigalee maaliif isaaf hoddatuun akkami? Nama ajajata fakkeenyaaf nama isaaf hoddatu. Nama wahiitti dhaqee gara bootaa akkanaan imaluu deema. Ati immoo nama fala namaa ilaalu sigalee yookaan shimbirroo wayii kan ittiin hoddatanuu qaban duraan. Mee shimbirrootti kee kana naa bariisisi naa ofiin hin laalladha. Kara bitaati moo kara mirgaa bararti isa jedhu jechuudha. Subhaanallah. Aw takahana takkaahuu kan fala ilaallatu. Kan immoo waan fagoo himu. Aw tukuhina lahu kan isaaf raagamu. Kan raagatu yookaan kan isaaf raagamu jechuudha. Kan ofii isaatiif mataa isaatiif raagatu yookaan kan isaaf raagamu. Aw sahara takkaahuu kafala dalagu. Aw suxira lahu kan isaaf fallee dalagamu nurraa himiti jedheen.
ومن أتى كاهنا الراقدو تنمني دفه فصدقه يصدقهم بما يقول وان النجد فقد كفر رغت كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وعن محمد. رواه البزار. بزار نما جدمت حديثا قباسه بإسناد جيد سند بريداته. ورواه الطبراني. حديث كان إمام الطبراني للقباسه جرى في الأوسط تابع أوسط جدم كيس بإسناد حسن سند بريداته من حديث ابن عباس. حديث عبد الله بن عباس قباسرة دون قوله جتشو إساتين أصوحفو ومن أتى جتش ومن أتى في جراجل كبه إلى آخره همتما حديثاتي سنان أصوحفو وان سنا أولي قباس هجرا أجتشو الطبرانين. قال البغوي إمام البغوي من جدمو نجد العراف. عراف جتشون جد العراف. عراف جتشون eenyutu maayikiin bana hoosini sinirra hin jiru natti fakkaata bayaani العراف. عراف جتشون جد إمام البغوين الذي يدعي كنهمة معرفة الأمور بكم سوهي بمقدمات وان در دبرس بمقدمات مقدمات وهيتين وان در أفت وهيتين كوان تكو أديس يستدل بها وان درستي أفت كنان رقا قداتا على المسروق وان حتمرت ومكان الضالة وان بوتا واتبدل سنان رقا قدات ونحو ذلك وان كان فكاتو جتشو. أما فكينيا في wanni tokko dura buutee tuma dhufuudhaani waa himata jechuudha. Dura buutee dhufuudhumaanii waa himata. Sanumarraa faana ilaallatee waa hima jechuudha. Eegalee wama tokko ilaaleetuma waan silaa fuuldura kanatti osoo wanti tokko hin badiniin waan fuuldura kana deemaa ture sanumarra ilaallateetti wanti kun bakka kanaatti baddee hima jechuudha. Arraafa jechuun sana jedhe. Waqiila jedhame huwa arraafuma jechuun alkaahinu kaahineedhuma mataa isaatii kaahinee fi arraafa jechuun tokkumaa jedhame. Arraafaa fi kaahinee adda baasuu jira. Wal kaahinu jedhe ammoo kaahineen immoo jedhe Imaamul Baghawi. Huwa alladhii yukhbiru inni isa odeessu anil mughayyibaat waan namarraa fagoo namni hin beeyne wahii fil mustaqbal waan fuuldura ati ilmoo argattaa hin argattuu ni hiyyoomtaa ni duroomtaa isa jedhu kana kan odeessu. Waqiila jedhame kaahineen huwa alladhii yukhbiru kan odeessu ammaa fi dhamiir waan qoma namaa keessaa waan akkanaa yaaduu jirtaa hamtuu akkanaa yaaduu jirtaa badii akkanaa yaaduu jirtaa jedhee waan qoma namaa keessa kan odeessuun kaahinee jedhan. وقال أبو العباس ابن تيمية. أبو العباس ابن تيمية نجد العراف. عراف جتون اسم للكاهن مقار مكاهنيتي في والمنجم ور أرجي كيس والالتو في والرمال ور جرجة الترارو كان هندا جرى كان سديني مقار عراف جتون ونحوين وانجر كان مقار ممن يتكلم نما دبة الراكنتهن في معرفة الأمور بكم سوهيرا بهذه الطرق كراكنا. وقال ابن عباس نجد في قوم أمة تكو كيست وهي أمة تكو كيست يكتبون كم برسنوا أباجد قبي عربية قبي عربا كنا akkaataa lamatti dhufee jira qureen inni tokko aliif baa taasaa dhufe inni tokko
abjad hawwaz huxxii ka jedhamuun dhufee miti abjad hawwaz isa jedhamu sanaan waa babarreeysanii warri saaxirtoonni kun ummata sanaan akki jedhe Abdallaa ibnu Abbaas yaktubuuna ka barreessan abaajad sana barreessanu wayanzuruuna kallaalan fin nujuumi urjii keessa ilaalaneti waa himan urjii kana keessa ilaalamanii balaatu bu'aaraa caamsaan dhufaaraa rooba dhufaaraa jedhanii himan jedhe maa araa awwaayyaadu jedhe man facala dhaalika nama kana hojjetu lahu isaaf ni jira jechuu cinda Allaahi rabbi biratti min khalaq qoonni wahii khayrii irraa isaaf ni jira jechuu rabbi biratti awwaa tokko hin yaadu jedhe Abdallaa ibnu Abbaas kanaafi waa'een arraafaa kaahineedha kana fakkaata هذا وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين